jechuun namoonni dhiifama wajjin namoonni ibsaa damiinaa yookaan damiinaa wajjin haasa'uu barbaadan Monday jechuun yoomirraa eegalanii qaxaroo qabachuu definoo yookaan guyyaa wiixataa guyyaa isniinaa irraa jalqabee sa'aatii san sa'aatti argamtan sa'aatti maaliif ani gorsaadhaan kaawunsilara beekte yeroo dheeraa namoota wajji haasawuun dabarsa namoota sa'aan qabamisanii wajjiniin haasawa. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi nama hunda dura share si godhuu kiyyaaf akka nama ijaan si arkeettiin gammadee Farhaan Saifuddin Galatoomi man of the match. Thank you very much. Warra Facebook kanatti naasoo jira isaan kan hedduutti naasoo inni dhiifama warri TikTokii dha. Galatooma. Okay. Ayyame share godha namoota hunda biraan kan gaha. Waa'ee kafaltii walii wal qabate. Okay. Ayye, thank you very much. Abshir. Sari Muhammad taha meena gorsi please. Guyyaa isniina formiin Telegrama page khiyara khayama damiina kunna muftajattu sa'a wajjachara guutamti. Sa'a sanis si gorsuun hin danda'a. Sa'a sanii alatti gin dhiifama wajja buleeyyan nama kana hunda bakka takka gorsuun danda'u formii san guuta. Formii saniin walitti dhufnaa jechuu. Ayyee damiina khiyya galatoomi. Galatooma khara hundaanu bifa gaariin deemuu jirra. Kabajaa guddoon isinii qaba. Dhugaa Rabbii. Kabajni isinii qabu. Kabaja onneeti irraa buqqaatu. Kabaja dhugaati. Arraa waa'ee barnootaa. Arri guyyaan boru guyyaa dhuma kajanne guyyaa boruuti. Okay. Waan jedhe jaa Abdii Jabal maal jettee ishee? Abdii Jabal yaada qabaa jaa yaadni kee maal? Yoo keessummeessuu dandeenyu taates keessummeessina. Hayyee damiina hayyee kennaa gadaa hayyee maal jette? Ani araarsoo wajji walii galee galatoomii galatooma araarsoo dhugaa maqaa keessanii hedduun galatoomfachuu barbaada. Wanna dila tokko huume bulloo thank you. Oh Yusuf galatooma kennaan arra guyyaa sabtiiti jettanii kennaan arroobsu jirtanii kennaan xiqqoon qabdu galatooma buleeyyan galatooma hedduu galatooma bulloo thank you. Arra kennaadhaan eegalle kennaan akka ajaa'ibaatti as ta'etu jirti hedduu galatooma umrii nu dheeradha mata dureen keenyaarra hireedhaa jaa nasiiba jechuun nasiiba eddel chaansii jechuudha. Bullo thank you. Hayyee namni hundinuu dhugaa Rabbii. Oh Bullo miidiyaadha galatoomi jabaadhu. Hayyee namni hundinuu join godha yaada keessan kaasaa waa'ee barnootaati wal qabachiisee waa'ee barnootaati okay. Barfaami barnoota akkamittiin eegalaa jette yoo guyyaa boruutti fayyadamuu baante adabni qarshii 1,000 akkasi. Welcome damiina khiyyaanis gaafiin qabaa gaafiin maalime nama barreessaa isin yaada qabaa jaa Abdii Jabal waan inni jedhe yaada qaba jaa yoo yaada qabaatte barreessi gaa duuba barreessi ennee barasiin haasawuun hin taatu. Oh thank you Bulloo Media hedduu galatoom.
hayyee hedduu galatooma isin hundinuu Mastermind we have shared your family Shafi galatomi dhugaa rabbii galatooma umrii naa dheeradha isin hundinuu namoonni as jala jirtan dhugaa rabbii waan akka isinitti himu an namni ni akka keessanitti qabaju lafarra hin jiru akka jawaan isin maaliif isin qabaja seetan najala teessanii gorsa kiyya kana caqastanii yaada naa kennitanii really namni addunyaa tanarraa wanni guddoon ilmi namaa walii kan yeroo teessan naa kennuu keessaniif bu'aallee irraa argattan jechuu hedduu takka dhugaa rabbii hedduu takka naaf galatooma umrii naaf dheeradha kabaja guddoon isinii qaba kabajaa gurguddoo dhugaa rabbii Oromo akkaan itti eegalu na himija Oromo akkam goota Oromo hojii akkaan itti eegalu moo Oromo akkaan itti eegalu make it clear I don't know naan galle galatooma isin hundinuu garuu mee xiqqisho namni asirra jiru kun hundinuu mee takka taap godhaa copy link godhaa share godhaa achi booda haasawa keenya hiree ta'etti guyyaa irraa tana dabarte jechuu waan dansa barsiifta akka malee Nairobi. Okay, warqu galatomi. Asad Asrar galatomi. Waa'ee barnoota guyyaan dhumaa boruu obboleeyyan kiyya. Namni guyyaan dhumaa boruu itti dabalte Monday jechuu guyyaa barnoonni itti eegalu namni galmaa hundinuu adabaa wajji galmaa. Maaliif amma almost walaba jechuudha. Almost walaba barnoonni gurguddaa akkanaa ji'a meeqa fidhu akkanatti waan laaftutti namaan kennamu itti fayyada akka malee galmooytanii jirtan namoota galmaa'ee keessaa namni hanga murtaa'e marsaa duraa fiigee seene warri isin booda dhufee seenillee ni jira. Okay, namni Oromo jechuudha ka namni Oromo maal goona dubaree maaki namni ochi umrii nuuf dheeradhu qaalii nama hedduu galatoomi hayyee ani software Angalee okay hundaa waa'ee barnoota irraa hinaasa maybe oguu takka beekte dhaamsa kan oguun dubbisu yookaan hanga mataan kiyya naa galuu isinirraa turee ta'uu danda'a. Okay. Galatoomii umrii dheeradhu obsee atilleen umrii dheeradhu barumsi umrii hundeessaa damiina kiyya lakki fedhii qabaachuudha wanni guddoon barumsi umrii hin dargeessu bara abdii jabaloonni ati barreessu naa galaan jiru nama tokko maal jedha FUSH fushuu Nangale baay'ee haasa'uu qaba. Tokkoffaa mee gaafii ati na gaafachuu jirtu sana dura if gaafadhu ati deebisuu ni dandeessa. Hogguu gaafii nama gaafachuu deemtan waan takka kitaaba tokko jira akkaataa ati gaafii gaafatan. Gaafii gaafachuu beeyte deebisaan cinaansi keessa jirtii jaa. Gaafiin ati gaafattu anaaf kiliirii miti si ilaalee si eege abdii jabal mee gaafii na gaafachuu deemtu sana dura if gaafadhu akkam godheetiin deebisaa ta'ettu jechuudha. Obboleeyyan hedduu galatooma. Namoonni okay barataniiti yoo baratte yoo hubannoo qabaatte qarshii nama dalaga qarshii malaan dalagamti humnaan hin dalagamtu beekti qarshii malaan dalagamti malli sammaalii tokko barnoota saniifuu akkasii ayin kiyyaga Mee nama tokkotu gaafii jabdu takka na gaafatee ibsituu Mahammad Jundii jetti ani gaafiin qabaa gaafiin tiyya gaafa rakkoon cinqiin sitti cimte kophaa jiraachuu siif wayyamoo nama hedduu wajjin walitti dhihaachuu wayyaa. It depends. Hogguu takka beekee ilaal bileetii tiyya maybe maqaa dhalaati akkasumatti haa fudhadhe yoo dhiirataatis akkasuma na caqasi hogguu rakkoon namatti cimte. Rakkoo entertaining godhin rakkoo tana akkamittiin furmaata argachuu danda'a. Furmaanni rakkoo tanaa maali jiyaati. Amma waa'ee rakkootii mi yaaddu already. Wanni ati yaaduu qabdu akkamittiin rakkoo tana keessaa bahaa. Rakkoo keessaa bahu.